كم جرتا وماتيا مالتاتي كوبا كان كاستيتا Mucaan diqqaantuun narraa dhukkubee korbee tokko guutuu akka waan nageellee kana keessa tureeti qorsa deemi alaabiti naan jedhani namarraa kadhadhee argadhu dhabee gisee birrii lafa hin jirtu asii deemi saayita achi buruurii kaan dhageennaani birrii 800 na deeggaranii naa kennanii qorsa kaan bitadhee baay'ee anuu mataan kiyyaa dhukkubee dhiyootan hospitaala dhaqii marfee fudhadhu naan jedhanii marfee taama gama fudhadhee gama birrii 800 naan jedhanii qorsa waan fudhadhuun dhabee ilmaan kaasaa taachii taan dhaqii qorsa fudhadhu naan kaardiillee narraa ijoolleen bisaan keessa buuchee badee birrii ladu argadhe waan bituu hin qabu edee firraatti dhiise kun dinnichaa naa kennaa kun timaantimii naa kennaa akkasumaan gargaaramee waan rabbi naa baase argadhee firraa maatii tiyya gadadee ammaa deemu jira. እሺ እንደምታዩት ያው እናታችን በአሁን ሰዓት ላይ ተቸግራ ልጅም ታሞባት ሐኪም ቤት ነው ያለውና ምንም ነገር የሚያግዘኝ ሰው የለም ያለውት እኔ ቃርሳ ማሌ ነው ያለውት አልችኝ በአጋጣሚ መንገር ላይ ሳልፍ ነው ጎራ ብዬ ያየዋትና እኔም የሚችለውን ነገር 1000 ብር ላግዛት ብሪ ኩማቶ ኮከና ነስይከ ነው ብሪ ከና እሷም ማገዝ የምትችሉ ሰዎችም ካላችሁ ያው እዚህ ቃርሳ ማሌ ነው ያለችውና ሁላችሁም እንድታግዟት